Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa haleellaa jajjabaa waraana faashistaa Abiyyi Ahmad irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeesse. Korommiin zoonii kibbaa kun injifannoo galmeesseen diinarraa dishqaayii kun irra deebiin olaantummaa dirree waraanaa isaa mirkaneessee jira. Haaluma wal fakkaatuun jajjabeen humni furgaatu Cibraa Gooroo Dugdaa fi Madda Albuudaa waloon tarkaanfii fudhatanii jiru. Gama biraan miseensi waraanaa Bilxiginnaa tokko Shaggar keessatti waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Bal'ina gabaasaa kana qabannee jirra, turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti waraanni Bilxiginnaa haadhaa fi abbaa ajjeesuun daa'imman yatiima taasise. Giddugalli dararaa magaalaa Galaan bakka dhala namaa kolaasuu, qaama hir'isuu fi lubbuu balleessuu dabalatee bakka yakkoonni sukkanneessoo itti raawwataman ta'uu keessa beektonni saaxilan. Ashama harkafuuni kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa hagayya 27 2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Haga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jechaa kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin dhaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa haleellaa jajjabaa waraana faashistaa Abiyyi Ahmad irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeesse. Korommiin zoonii kibbaa kun injifannoo galmeesseen diinarraa dishqaayii kun irra deebiin olaantummaa dirree waraanaa isaa mirkaneessee jira. Haaluma wal fakkaatuun jajjabeen humni furgaatu Cibraa Gooroo Dugdaa fi Madda Albuudaa waloon tarkaanfii fudhatanii jiru. Godina Gujii Ba'aa keessatti kaleessa ganama hagayya 26 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo haleellaa aanaa Bulbulii fi Malkaa Gubaa jidduutti humna weerartuu Abiyyi Ahmad irratti baneen dishqaa fi bireena dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatee jira. Guutuu gabaasaa kana akkaataa odeeffannoo arganneen kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Koonyaa Gujii Lixaa Oona Dugdaa Daawwaa keessatti diina dabuu beeksise. Reefii gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Lixaa Cibraan Gooroo Dugdaatii fi Madda Albuudaa waliin ta'uun aanaa Dugdaa Daawwaa ganda Dhaddacha Baayyaa seenuudhaan hagayya 25 2022 lukeelee diinaa warreen uummata Oromoo hataa fi saamaa jiran irratti lola baneen lama battalatti yommuu ajjeesu garii madeessuun 8 immoo harkumaan qabee jira. Tuma fufiinsaan kaleessaa ganama aanuma kana ganda walga'ii meedannoo iddoo addaa teelee bakka jedhamutti haxxeedhuudhaan paatroolii tokko daaraa gochuun 6 battalatti ajjeesee 2 ammoo madoo dandammiin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee AK-10 irraa hiikkatuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Lolli bilisummaa goleelee Oromiyaa mara keessatti fininee itti fufas jedhee jira. Gama biraatiin miseensi waraanaa Bilxiginnaa tokko Ba'aa Shaggar Oona Adaamii Tulluu fi Jidduu Kombolchaa keessatti waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Ilmaan Oromoo miseensa waraana murna Bilxiginnaa ta'an mooraa sirnaa cubbuu fi dabaa kana gananii wabootti harka kennachuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan kaleessa hagayya 26 2022 Ba'aa Shaggar Oona Adaamii Tulluu fi Jidduu Kombolchaa mooraa waraanaa Bilxiginnaa magaalaa Bulbulaa naannoo Sodaash keessaa ilmi Oromoo tokko qawwee AK-1 fi rasaasa 30 waliin mooraa diinaa ganuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoon hoogganamutti harka kennatee jira. Ilmi Oromoo kun kanaan dura dirqamaan qabamee akka leenjii fudhatee kaasuun sirnichi uummata Oromoo balleessuuf nafxanyaa waliin waltee hojjechaa waan jiruuf ilmaan Oromoo miseensa waraanaa Bilxiginnaa ta'anii amma sirnicha tajaajilaa jiran sirnicha ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti harka akka kennatan dhaamsa dabarfatee jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti waraanni murna Bilxiginnaa haadhaa fi abbaa ajjeesuun daa'imman yatiima taasise. Lola naannichatti waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeeffamaa jiru hordofee ummanni waraana bilisummaa Oromoo tumsitaniitu jedhamuun
yakkoonni garaagaraa irratti raawwatamaa jiraachuu kan himan maddeen. Ajjechaan suukanneessaa guyyaa guyyaan raawwatamu gaaga'ama guddaa hordofsiisaa jiraachuu himan. Aanaan Filloo bakka Yarir jedhamutti yakka waraanni mootummaa uummata nagaa irratti raawwatu kanaan daa'imman 4 haadhaa fi abbaa malee hafanii jiru. Waggaa lamaan dura abbaan isaanii hojii humnaa hojjetanii isaan guddisan obbo Bokkee Kumaa ajjechaa waraana mootummaan raawwatamu kanaan kan dhaban daa'imman kun ji'a lamaan dura ammoo haati isaanii waggoota lamaan darbaniif abbaa malee isaan guddisuuf dhamaa turte Aaddee Birqee Tolasaa mana ishee keessatti rasaasa itti dhukaafameen ajjeefamte. Ijoolleen ishee maatii malee hafuu jiraattonni naannichaa himanii jiru. Daa'imman 4 obbo Bokkee Kumaa fi Aaddee Birqee Tolasaa horatan kanneen keessaa inni hangafaa mucaa waggaa 11 ta'uu ibsuun hojjetanii of jiraachisuuf illee kan hin dandeenye ta'uu himan. Ajjechaan wal fakkaatu naannichatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiraachuu himuun gaaga'amni sababa waraanaan naannoo isaaniitti mudataa jiru akkaan hammaataa ta'uu ibsanii jiru. Giddugala dararaa magaalaa Galaan bakka dhala namaa kolaasuu qaama hir'isuu fi lubbuu balleessuu dabalatee bakka yakkoonni suukanneessoo itti raawwataman ta'uu keessa beektonni saaxilan. Giddugalli dararaa magaalaa Galaan bakka dhala namaa kolaasuu qaama hir'isuu fi lubbuu balleessuu dabalatee yakkoonni suukanneessoon garaagaraa itti raawwataman akka ta'e keessa beektonni ibsan. Qondaalli ABO tokko gama isaaniitiin namoota giddugala kana keessatti kolaafaman keessaa nama 6 quba qabaachuu fi dubartoonni akka fuulduraaf illee dhala hin godhannetti yakki suukanneessaan irratti raawwatamee jiraachuu quba akka qaban dubbatanii jiru. Giddugala dararaa magaalaa Galaanitti banamee jiru keessatti dhalattoonni Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman itti fufiinsaan dararamaa jiraachuun himamee jira. Giddugala dararaa dhala namaa waggaa tokkoon dura banamuun himamu kana keessatti dhalattoonni Oromoo bakka garaagaraatti ukkaanfaman hedduun jiraachuun kan himan keessa beektonni. Mootummaan akka maakalaawii duraanitti itti fayyadamaa akka jiru keessa beektonni ni himu. Giddugalli dararaa Biltsiginnaa Oromiyaa magaalaa Galaanitti hundeesse kun akka mana hidhaatti beekamtii seeraa kan hin qabnee fi hidhamtoonni giddugala kanatti dararaman mana murtiitti illee kan hin dhiyaanne ta'uu kan ibsan keessa beektonni. Qondaalonni Koomishinii Poolisii Oromiyaa akka madda galiitti illee itti dhimma ba'aa jiraachuu ibsanii jiru. Giddugalli dararaa kun mooraa leenjii humna addaa Poolisii Oromiyaa bakka Galaan Sololiyaa jedhamutti argamu keessatti kan hundaa'e akka ta'es beekamee jira. Tibbana odeeffannoon magaalaa Galaanitti giddugalli dararaa dhala namaa haaraan hundaa'ee jiraachuu mul'isu gama marsaalee hawaasaatiin ifa ta'uu hordofee dhimmi kun qabatamaa ta'uu maddeen garaagaraarraa qulqullaa'aa jira. Bu'uura odeeffannoo tibbana ifateetiin giddugala dararaa kanatti dhalattoonni Oromoo ejjennoo siyaasaa tarkaanfachiisaniin diinummaan farrajaman kanneen qaama qabsoo hidhannootti jiru waliin hariiroo uumuun shakkaman isaan saamichaa fi adeemsa shiraa garii aangoo bulchiinsa Oromiyaa harkaa qabuun raawwatamu dura dhaabbatan. Akkasumas dhalattoonni Oromoo akkanumaan hojii isaaniirraa qabamanii giddugala kanatti dararaman dhibbootaan lakkaa'amu. Giddugalli dararaa magaalaa Galaanitti hundaa'e kun yeroo ammaa manneen hidhaa biyyattii seenaa keessatti gochoota suukanneessoo garaagaraan yaadataman kan akka maakalaawwiin olittuu giddugala dararaa dhala namaa isa ammaa taatee jiraachuu kan ibsan keessa beektonni. Giddugala kanatti dhala namaa kolaasuu, qaama hir'isuu, dhibeewwan garaagaraatiif saaxiluu hanga dararanii ajjeesuutti gochoonni suukanneessoon hedduun kan raawwataman ta'uu ibsan. Bu'uura odeeffannoo kanaatiin giddugala kanatti dararaa raawwatamuun hedduun qaroo dhabanii jiru. Hedduun dhageettiin isaanii duudee kunis qaama hir'ataniiru. Isaan dhibee narvii, kalee fi kanneen birootiif saaxilamanis muraasa miti. Dararaan kun ijoollee shamarranii fi dubartoota irratti illee osoo hin hafiin kan raawwatamu ta'uu ibsuun gochoonni suukanneessoon godaannisni isaanii hin qorre kan egeree namoota kanaa hubaatii hamaatiif saaxilan hedduun raawwatamaa jiraachuus ibsan. Mootummaan mana hidhaa maakalaawwii ilmi namaa keessatti dararamaa ture cufuu ibsus manni hidhaa dachaa hedduun maakalaawwii caalu azaaba lafarraa jechuun kan danda'amu asuma naannoo keenya magaalaa Galaan keessatti garee ukkaamsaa garii annaa fi shiraa aangoo bulchiinsa Oromiyaa irratti wal ijaariin baname ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman keessatti dararaa suukanneessaa argaa jiru jedhu maddeen odeeffannoo. Maqaa namoota giddugala kanatti dararamaa turanii fi itti fufiinsaan dararamaa jiranii hanga adda baafatan tarreessuun miidhaa isaan irratti raawwatames ibsanii jiru. Qondaalota olaanoo Koomishinii Poolisii Oromiyaa fi ajajoota isaa sadarkaan jiran dabalatee isaan qorattoota jedhamanii giddugala dararaa magaalaa Galaanitti hundaa'e kanatti ramadaman.
ilmaan Oromoo irratti gidiraa hamaa geessisaa jiraachuus kan ibsan maddeen odeeffannoo kun gochi giddugala kanatti raawwatamu saamichaafis itti dhimma ba'amaa jiraachuu saaxilanii jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawwaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne sumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawwaa biyya keenya saffisaan akka isin dhaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Haga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.